Wantoota sooma balleessan. Wantootni sooma balleessan maal fa'a? Inshallah viidiyoo kana keessatti wanta kana ilaallaa, hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaalaa. Akkasumas barnoota isin fayyada as keessatti waan argattaniif follow gochuudhaan hordofaa isiniin jedha. Wantoota sooma balleessan. Wantootni sooma balleessan wantoota hedduutu jira. Wantootni sooma balleessan kunniin sooma keenya guutuun guutuutti balleessu. Guutuun guutuutti balleessanii maal gochuu qabna? Qadaa kafaluu qabna jechuudha. Wantoota kanneen yoo raawwanne qadaa kafaluu qabna. Kaffaarallee kan nu kafalchiisan ni jiru. Isaanis kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa nyaataa fi dhugaatii. Nyaataa fi dhugaatii kana jalatti wantoota armaan gadii kanneen beekuu qabna. Tokko sooma jiraachuu namni tokko osoo beekuu fi osoo yaadatu. Kunniin lamaan dirqama. Sooma akka jiru osoo beekuu fi osoo yaadatu yoo kan nyaatu ta'e soomni isaa ni bada. Osoo beekuu ka jennu kana namni tokko dagateetiin osoo kan nyaatu ta'e soomni isaa hin badu. Dagatee osoo nyaate. Sooma jiraachuu isaa dagatee osoo nyaate yookaan osoo dhuge soomni isaa hin badu. Akkasumas yaadatuu dhabeetiin dagateetiin yoo kan ta'u ta'e, kan hin beekne yoo kan ta'u ta'e sooma isaa irra dhiibbaa hin qabu. Kiniinii liqimsuun sooma balleessa. Waan kamiifuu haa liqimsuu, kiniinii liqimsuun sooma balleessa. Qorsa ijatti fudhatan qaxaratul aayinii ka jedhamu, akkasumas funyaanitti ka buufatan kan gara garaachaa gadi hin seenne wantootni kunniin illee sooma hin balleessanii. Lilmoon yookaan siriinjiin marfeen jechuudha kan mana yaalaatitti fudhatan. Marfeeni akka lama qoodamaa jiran lamaa'iin. Tokko kan nyaataaf jedhamee kennamu yoo ta'e, laakisaatuuf gulukoosii fakkeenya. Gulukoosiin fakkeenya iddoo nyaataa bakka bu'eetiin kan namaaf kennamu sooma ni balleessa. Kuni sooma balleessa. Garuu lilmoon iddoo nyaataa hin buune, fakkeenya namni tokko qorri qabee sababa qorraatiif jecha osoo ka kennamuufi osoo wanta akkasii ta'ee ka iddoo nyaataa hin buune maal hin ta'u? Sooma hin balleessu. Ka sooma balleessu iddoo nyaataa lilmoo buutu yoo ta'edha. Lammaffaa walqunnamtii saalaa geggeessu. Haadha manaa isaa wajjin walqunnamtii saalaa guyyaa keessa yoo kan geggeessu ta'e dhorkamaadha, haraamaa, sooma isaa balleessa. Guyyaa halkan keessa Ramadaana halkan keessa haadha manaa isaa wajjin walqunnamtii saalaa geggeessuun ni danda'ama, soomni isaa hin badu. Sadaffaa isparmii ofiin ofirraa baasuudha. Isparmii yookaan maniyyii ofiin ofirraa baasu. Isparmii yookaan maniyyii ofiin ofirraa baasuun yookaan maasturbeeshinii ka jedhamu sooma ni balleessa. Namni akkas dalagee ofiin ofirraa baase soomni isaa ni bada. Namni tokko rafeetiin osoo isparmiin irraa bahee soomni isaa hin badu. Irriba keessa osoo irraa bahee soomni isaa hin badu. Namni tokko fakkeenya dubartii dhungatuu fi tuttuquu irraa dubartii tuttuqee yookaan dhungatee yookaan dubartiin illee dhiira tuttuqxee yookaan dhungattee osoo isparmiin irraa bahee soomni ni badaa jedhan. Jaalatee waan ofirraa baaseef jecha. Dhiisuu ni danda'a beekaa akkasii ofirraa baasee jedhan. Akkasumas ilaalcha heddummeessuun irraa isparmiin osoo irraa bahee soomni isaa ni bada. Dhiirri tokko fakkeenya dubartii ilaalee yookaan viidiyoo garaagaraa ilaalee ilaalcha san irraa kaka'e osoo harkaan qaama saalaa ofii hin tuqin osoo isparmiin ka irraa bahute soomni isaa ni bada. Afraffaa beekaan haqqisu. Jaalatee namni tokko beekaa ofii of haqqisiisu. Haqqeeni yoo ka beekaa of haqqisiisan ta'e soomni ni bada. Beekaa yoo of haqqisiisan. Garuu haqqeen ofii isaatiin namarraa osoo bahee ofii isaatiin fakkeenya nyaanni keessatti ta'uun innan ofumaa of haqqisiise. Nyaatumatu ofii isaatii garamatu ofii isaatii ofirraa ol darbeetiin haqqe. Gaaf kana sooma isaa irratti dhiibbaa hin qabaatu. Ka sooma balleessu yoo ofii isaatii beekaa of haqqisiise qofaadha. Shanaffaa niyyaa soomaa kutuudha. Niyyaa soomaa kutuu kan jedhamu namni tokko an sooma hin jiruu jedheetiin yoo ka yaadu ta'e keessa isaatitti soomni isaa ni bada. Niyyaa soomaatiin yeroo hunda jiraachuu qaba. Ani soomaa jiraa ka jedhu yeroo hunda qalbii isaarraa qabaatuu qaba. Jahaffaa koobachuu. Koobachuu jechuun dhiiga xuuxanii adeemsa namarraa baasanii ni beektanii. Qaamarraa iddoo kamiyyuu osoo namni tokko ka koobatu ta'e yookaan ka koobaniif ta'e soomni ni bada. Kan koobee fi koobates soomni ni badaa jedhamu lamaa'iin. Wallaahu aalam. Barnoota dabalataa hordofuudhaaf wantoota armaan gadii kanneen hordofuu dandeettu yuutuubii irratti Mujaahid Fillah jettanii nu argattu. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhu kan nu argatu dandeessu. Telegram irratti @abduislam_apologist ka jedhu kanaan nu argatu dandeettu. Barnoota guddaa nurraa argattu. Kottaa fayyadama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.